بس مالي بس هدي تجرا يقول بكنا هندينو رتيل ما تشوك بامور كينيا ورنموني ورطو بدو قبان نصري أصلي ماكي بيكيسا أوبسام فا راتين فا رتيل ما تاني سجلتا قدا أرستو بوريستو هندون تكينيا غريوي جاري رتيل ماري أني سنة بودا كراكمين بكنا هندي دعوتي نمي هندي بيجا تكو أرسا بودي دودي كات ساعتين لمان تكو براتيني ديكر سنة بويسو كنا يرجعون كابا يا ده بريدا كانوا متنجلا كليسا كاسي tole keessoodhaan waan biraa mari'annee haala kamiin mana eenyutti fi yooma akka godhu mari'annee ijoollee biyya keessaa biyya alaa jiran irratti mariisifnee karaa ustaaz raayyaatiinis ta'u karaa haadhaatiinis ta'u waan gochuu qabnu murteessinee gadi aanaa ijoollee keetii kana dabarsii kanumaafis si bilbilu. ulfaadhu galatoom abdii geetaachotti sagaleen isin amma laga hartanu yaaduma gargaarsaatii waan inni jedhe dhageessaniittu dura deebiseettiin wal baachisaare sinnosseen dhaggeeffannee dhageenyee jirraa akka gaarii dhaga'ama saleessa. Gaarii dhagaa. Yaa mubee keenya mamtee yoo lakkoofsi obboleessatti bilbilee mee duwwaa 25 18 hello akkam jirta daawiti akkam jirta daawit rabbi jajjabinatiin haa kennu mubaarak musammaanaan jedhani mubaarak musammaan jedhama kairoo ijiptiraan si bilbilaa maatii hunda naa ebbisii bilbila kiyya mubaarak jedhi qabadhu rabbi jajjabinatiin haa kennu wanni beekame jira akkaataa obboleessi keenya kun hunda isin qofarraa du'een seenii uummanni Oromoo hundi kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa gaddarra jira isin qofarraa yoo lakkoofsaan hidhate malee Oromoonuma hundarraa du'e hunduma keenyarraa du'e obboleessi keenya du'e seettiin dhaga'aminii abshiraa jajjabaadhaa akkaataa wanti beekame wayii wanti isin dhageessan jira akkaataa du'ataa. namoota intarneetii haasofsiifnee namoota hordofan achi keenya irra malee saaluma awwaalcha isaati irratti xiyyeeffannee haalfatuma sagantaa awwaalcha isaati. Amma sagantaa awwaalchaarra jirtu xumurtanii galtanii biyyeen tasarbaatu obboleessa keenya jajjabaadhu. Isinii wajjin jira haqni isaa akka inni ba'uufis isinii waliin jirra Oromoon hundinuu namoota 800 oltu naa waliin jira yeroo ammaa kana jajjabaadhaa isinii waliin jirra obboleessa keenya nu jalaa du'ee siin jalaa jiru jajjabina isinii hawwina. Abshir hundi keessan iyyuu galatoomaa ulfaadhaa argaati jirra siniin jedha miutii godhetan siniin hasaara akkaawuntii haadha gaafachuun hin ta'uttan miti jabaadhaa barreessaa koomentii abshir bakka jajjabaadhuuti deddeebiseensi bilbilaa mubaarik jedhii qabadhu mubaarik musammaa jedhii qabadhu jajjabaadhaa armeellee jajjabeessi abbaan isaallee jiru jedhanii isaallee nu jajjabeessi atis jajjabaadhu gaa isinii waliin jirra. ulfaadhu galatoome baay'ee kana fakkaata dubbiseera kallattiidhuma guddaa lakkoofsa argachuun gahaadha yooni karaa nama diyyenne kana milkaa'uu dadhabame isaanuma deebitanii isarraa hubatanii amma waa lama argachuun baay'ee gaariidha. Gabaaba wayi isinii ibsaan akkanatti fakkaate jechuudha akkanatti fakkaate gochuun jaalladhu akka ummanni jedhe malee maaliifi ummatan sochoosa ummataa wajjin socho'a maleenis addaa miti ilaa waa lama keessaa tokko isinii mari'achiifadhala dhaggeeffadhaa gurra banadhaati
Kana nama dubbisi obboleessa. Kanaaf akka goonu waa lama keessaa tokko. Inni tokkoffaan raayyaan kanan barbaaduufi tokkoffaa maallaqni raayyaa irratti walitti qabamee raayyaa yoo geesse harkaan itti kennee jabaadhuu nuti ilmaan keetii si waliin jirra borillee yoo rakkatte illee gara rakkeenaatiin rakkoon qabu gara ilmoo keetiitiin immoo rabbi jajjabina siif kennu ilmoo keetii nuti jennee itti dhaammachuudhaaf gaarii ta'a tokko. Ammas immoo gumaa obboleessi keenya du'ee akkamitti hoteelli sun hojjetaa jira Finfinnee keessa jirtu maal abbaa keenya jenneeyyi sarayyaa yaadachiifannee naannu sarayyaan nama dabalatanii akka isaanii kissii banan seeraan akka hordofamu waan barbaachisaa ta'e akka goonu waadaa walii gallee wal biraa deemuuf gaariidha. Yoo immoo raayyaa akkaawuntiin kennu la naa mana ammayyuu kan biraanuu kenne kan haadha ijoollee shaniitiif kan biraanaa kenne. Haa ta'u kan barbaade nuuf kennu kan amanu. Yoo kennine kan intinaa goone kan obboleessatti bilbileensuutumaan akka obboleessa kee taate nu akka obbolaa kee ilmaan Oromoo hundi obbolaa kee ta'an hin beektamiti jennee suutumaan amansiifnee eeyyee yeroo inni jedhe kalas akkaawuntii haadha keetti suutumaan loosiitii mana keessa baasiitii fotokaasii dhiifamaa hojjenna naa ergii uumasi shumburaan bitattu ergaaf jedhee akka waan dhuunfaa ta'etti gaafadhaa sana booda naannoo kenne galchinee maatii galateeffatamu maqaa keenya wayii himannee gargaarramu silas kana carraa lama kana keessaa hin ta'u yoo raayyaa nu dide yookiin argamuu dadhabe galgaluma gurbaa obboleessatti bilbilee lakkoofsa akkaawuntii haadhaa fuudhee haadhuma irratti galchuu wayyuu oolee bullaan namni keenya waa dagata. Yaada dhugaa kee jettee. Koomenti keessan dubbisaa ishee. Yaada gaariidha. Yaada jettee mubee. Yaada sirrii. Akkaawuntii raayyaa argachuun karaa lamaan nu fayyada. Tokko mana kanarratti illee nu fayyada. Asumas karaa biraatiin illee gayoon yookaan manneewwan adda addaa jiran keessatti illee kamsa fudhannee wanti kun gargaarsa waan ta'eef gargaaruu ni danda'a. Karaa inni illee baay'ee gaariidha. Irra guddaa ijoolleen hundi isaanii raayyaa jechaa jiranii. Raayyaan takka yookaan qaamaan dhaqanii itti nuu kennanii takka irratti nu dabatanii qalbii teenyas gammachiisa isaan illee gammachiisa. Namni hawaasa tokkoffaa godhanne yoo dhabne hafuurra jennetu malee lammaffaa akka lammaffaatti qabanne qawaa sadaffaa yoo arganne qabanna mala sadaffaa yoo qabanne akka raayyaan qabatee jira barmuu fi nama lammataa irratti raayyaan akka tokkoffaatti qabadde yoo dhabne garuu akka lammaffaatti haadha gargaaruudha kaayyoon keenya waan ta'eef kanuma aadaa irratti galchiinaa jedhe kalas kan namarra galchuuf yaada uummataa koomeentiin dubbisaa. Yaada bareeda. Gaariidha yaadi. Waa tokkotti abdii keessaan foolonaa deebisi bilbila wayiinsi ergaa bilbila gurbaa wayii achi keessa hojjeta hoteela Jamoo keessa ijoollee keenya ijoollee dooraati hin beektaa abdii. Gurbichi guyyaa hojjeta halkaniin hojjetu akkaataa hoteela sanaa duuma mucaa kana dhugaasaa rabba baasu dhugaasaa kana jala taa'ee mucaan qoratee akka baara sitti muuf waliinanii sin agganaanyaa ati dawwaltee fi asoofsiiftame abdii geetaachuu abbabee foolonaa deebisii naanaasa'ii keessaan. Abdii geetaachuu abbabee biyya taa'ee akkamitti dubbisaa nama biyya jiru. Mucaan ijoollee keenya nama habdii tokko ijoollee biyyaa achi keessa hojjeta ijoollee achi keessa hojjeta ganamarraa achi keessa hojjeta mucaan ganamarraa. Aha. Nagama mata. Mube. Nagama. Bareeda. Mube. Wayye. Ya waan jettu qabda moo waa jedhu? Jeri waan jettu. Okay, ummanni warri muslimaa assalamu alaikum warahmatullahi jecha warri obboliiwwan kaanis nagaan kun si nagahu. Anis mana koo banadhee dubbachaan ture tiktaakiin koo garuu haaraadha isuma irratti namoota 400 wayitu ture dhaamsa gabaabaa dabarfachaa turre dhimma sooraatii wal qabatee namni fira hin qabne namni birrii hin qabne namni haalii nama isaa dubbatu hin qabne
akkanuma ta'aa ture akkana ta'aa jira akkana ta'as borisi akka obboleessa keenyaa kana rabbi nuuf baasu baay'ee gaddineerra wallaahi guyyaa kootu bade qaleessa hundumti keenya bu'aa wallee tarii mucaan kun sooshaal miidiyaa irratti hojjeta akka keenyaallee abashaan rarrabsu ana bashaarraallee dhukee kaasaa oola galgalaa ganama mucaan kun takka isaa arraba cabee nama arrabsu dhagahee hin beeku rakkoo isaallee gad nama baasee namatti himatu hin turre haa ta'u malee garuu waan argatu irraa tarii haadha isaa gargaaraa ture ta'a mucaan kun qarshii 500 biyyaa taatullee haadha isaa kana gargaaraa ture ta'a. Har'a garuu kaleessa garuu yeroo reenfi mucaa isii galu haadha kanaaf hagam tokko gaamileen ishee cabu hundumti keenya sirriitti beekna jechaadha. Kanaaf mubaarakiin faanas dubbadheen ture nama biraa faana biyya keessaa dubbatatan ture waan ta'eef dhuguma sooraa jaallanne yoo ta'e dhuguma sooraa jaallattu yoo ta'e hundumti keenya dirqama keenya bahachuu qabna. Haala kamiin dirqama keenya bahanne jennee yoo of gaafannu ta'e amma yeroo ammaa kanatti haadha akkaawuntii gaafachuun hin danda'amu. Kanaaf Aleeksi Taayee mana deemee jira waliin haasofnee jirra. Ustaaz Raayyaa immoo nun didan. Ustaaz Raayyaa irraa yeroo eeyyama fudhannee kaanu obboloonni isaa jaallattoonni isaa ardii addunyaarra jiran akka isin bira jiru nuti akka ilmoo keessan taanitti fudhattanii akka isin jajjabeessaa jiru hubadhaa jedhee akka amaanaa sana deeggarsan nu geessu nu amansiisuu deemeera. Yommuu Ustaaz Raayyaan illee waan kana hin fudhatanu jedhee nama nu neefara hin fudhatu maaliif gubatanii suuraa mucaa kanaallee maxxansanii ture Ustaaz Raayyaa. Ustaaz Raayyaa waa'ee Oromummaattiin nama dudduubatti deebi'u miti kan akka isaan accept godhan beeka. Kanaaf hundumti keenya of qopheessuu danda'uu qabna. Mobeedhaan silaa haasa'een ture haala kamiin goona anaaf si qofa miti kan kana irratti godhu. Feemasiin tiiktookii kanarra jirtu hundi si jechaa dirqama kana bahachuu qabdi. Abdii mana kottu waa'ee feemasiin haaseen obboleessoo silaa qamadameen jira lafa kana irratti waa'ee gargaarsaatiin kanaafan dhiise abbaan barbaade feemasiin dhagahi abdii abdii inni goggoriiniifani feemasiin warra waa gargaaru feemasiin namoota 900 kana keessaa warra tuwaanaatis kana jedhee waa yaadu feemas hin jedhin natti abbaan barbaade itti dhagahamee jedhe hin dhufa. Waanan kaasin sii fixadha. Dhufee waanan siin jedheef hin sii kaasa. Tokkoffaa amma fakkeenyaaf yeroo laayivii seenu namni 200 dhufee na daawwataa jira ta'e yaana. Nama 200 keessaa namni 20 waanan dhufeef sana yoo narraa fudhate sun anaa faayidaa guddaadha sii galee kanan jechuu barbaade. Malee namni hordoftoota baay'ee qabu hin gargaara dhuunfaa isaatiin jechuu barbaade miti. Namni hordoftoota baay'ee qabu dirqama waan kana irratti hirmaachuu qaba. Sooshaal miidiyaa irratti qophooftonneerra gaddineerra hundumti keenya. Gadda keenya kanaan immoo harmee mucaa kanaa immoo jajjabeeffachuu qabna. Tarii harmee mucaa kanaatti manni dhimmisaa ta'uu danda'a. Tarii rakkoo biraa rakkoo dhuunfaa qabaachuu dandeessi. Biyya isheen keessa jiraattu immoo beektu haala isaan amma keessa jiranii. Kallattii sanaan harmee mucaa kanaa deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuufii danda'uu qabna. Kanaafuu rakkoon qabu amma qarshii sana karaa Ustaaz Raayyaa abbaa wacaa walitti qabnee kaanu Ustaaz Raayyaa yeroo kana karaa sana deeman maal koomentii jedhu achittis argaan jira asittis argaan jira. Garuu deeggarsiisuun akkaawuntiidhuma Raayyaa irratti yoo walitti nuu qabame 200, 600, 700 yoo arganne kallattiin ittiin haadha bira ga'u salphaadha. Inni waan baay'ee nama yaaddessu miti. Isaanumti waan kana nurraa fuudhanii tole haa ta'u jalqabaa yoo jedhan nuti waan sanatti seenuudhaaf of qopheessuu danda'u qabna. Ani gama kootiin nama deeggarsiisuu qofa osoo hin taane wallaahi billaahi maqaa rabbiitiin sinii kakadha ofii kootiin an hirmaadha deeggarsa kanarratti. Jalqaba ofii kootii hirmaadhee keetan nama hirmaachisa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf nuti sirriitti of qopheessinee namoota naasofsiisuu qaba. Ijoolleen tiiktookii kanarra jiran jechaadha. Waan nuti jenne kana fudhatanii nu faana hirmaatanii mana abbaa tokkotti hundumti keenya ol geenyee bal'inaan yoo baay'ate sa'aatii 2-1 laayivii irra teenyee waan barbaachisaa ta'e goona yaada jedhu kennachuu barbaadetanii kanuma. Galatoome abdii koo yaadni kee 100% sirriidha. Uummata keenya namoonni kumni tokkoon kun dhagahaa wal dhageessisaa. Ustaaz Raayyaa abbaa machaa biraa Aleeks sinii fannaqa jedheera. Galgala Aleeks yeroo nu dhaqee wal geenyee hundi keenya iyyuu sheer walii goonee warra laayivii banatee taa'u cufsiifnee humna qabdu isin warri taaptaabii kun isinii galee cufsiifnee wala giiftaroota wala taaptaabaroota warra jedhamu hundayyuu walitti qabamne jechuudha. Yeroo magriibatti Aleeks bira dhaqee itti mee akkaawuntii buuchuu qofa osoo hin taane daqiiqaa tokkoof qofa dhufanii yaada isaanii nu ibsanii Ustaaz Raayyaa waa lama barbaanna tokko akkaawuntii isaanii lammaffaan immoo namni 5 Oromoon achi keessa yoo jiraate akka himata hoteela kanarratti banee hoteelli kun haga dhugaa mucaa kana akkan itti du'e baramutti cufamu irratti akka isaan nu hojjetan dhaamsatti dhaammannan.
Si karaa seeraatiin jechuudha. Jeequu, gubuu, balleessuu, dhagaa darbachuu hin jenneen. Seeraan nu gaafatamuu qaba hoteelli kun isa jedhu Ustaaz Raayyaa bira kaachuu barbaannaa. Galatooma akkasi bakka yaadni dubbadha warra sirra jirtan yaada biraa qabaatan. Yaadni abdii jalqaba abdiin gaafa dammoo been dubbisu gari keessa yaada isaa kennee baay'ee takka gammachiisa dhugaadha. Amma yaadni asirratti kaa'e yaada filatamaadha. Nurtuun Hindi mana kamanaadha. Waan tokko dubbachuun feemasa jechuun dhugamaa nama silaa nama gargaaru. Feemasni nama gargaaru haa ta'u malee ni sababa inni dhufuudhaan nama gargaaruu danda'u tokko akkatti argama. Yaadni keessa sirriidha. Haa ta'u malee isin keessatti ijoolleen teenya warri biyya keessa jirtan of eeggannoo olchaadha. Diinni waan nama wallalee gara qilleessaa kuree namatti dhuufatti Oromoon gaafa maayittu of eeggannoo cimaa qabadha isiniin jechuu barbaada. Abdii keenya nuti dhaa rabbi baay'een isin jaalanna isin kabanya teessan arguun feenu of eeggachaa gaafa dubbatanis gaafa mana bantanillee irra guddaa keessumaa dubbatanii waan kanarra warri biyya keessa jirtan baay'eetti tola ulfaadha. Tole boona galatoomi dhugaa jette baay'ee ijoolleen biyya keessa jirru akka malee afaan banna baay'ee ana dabalatee akka malee habashaa kana arrabsaa walla garuu of eeggannoo nuti isaasifni garuu 0.001dha. Bakkuma garaagaraatii nyaanna mana nyaataa Oromootiin namni nyaatu hin jiru. Kan inni nyaatu manuma habashaatii nyaatta. Mana habashaatii muna dhugda. Habashaarraa dhaqxee jimaa bitatta. Yoo barbaadde bara habashaan nufituu barjaa jiran. Wallaahi. Torbee takka keessatti koo sooshaal miidiyaa irra nama jirtu kana feemasii jirtu hunda fixuu dandeessi. Suuta jalqabanii jiru amma hin beekamu. Suuta kanaaf dhimma mubee waa'ee manichaatii wal qabatee kaase manichi cufameera qorannaan barbaachisaa ta'e godhamaa jira. Garuu asirratti mubee wantan siidhaan barbaadu Ustaaz Raayyaatti amaanaa kennannaa kan jetteef tokkoffaa dhimmi kun tarii qabamee jira. I think garuu wanni nuti jalqaba dhibba isaanitti kennachuu dandeenyu dhimma deeggarsa kanaan wal qabatee isaan seerri qabateera gonkumaa nuti dudduuba hafaan jiru itti kennanna Raayyaa waan akkanaa yoona biraa hafeen jiru maaliif yoo jette yoo xiqqaate kiiloomeetira 3 irraa fagaata mana jireenyaa Raayyaa irraa bakki sun waan hin qaamaan beekuuf waan ta'eef kiiloomeetira 3 caala fagaatu bakki gurbaan kun itti du'e jamoono. Kanaafuu waan baay'ee nama yaaddessu miti isiniin jechuun barbaada. Tarii ijoolleen biyya keessa teessanii na dhaggeeffataa jirtan tokkoffaa halkaniin naanna'inaa. Finfinnee keessa teessa Anjimma keessatti halkan manaan bawan. Wallaahi isaati 12 badoo manaan bahu. Maaliif nama ilmoo qabu yoon ilmoo koorraa waa tokko ta'e ilmoo koorraa waa tokko miidhame ilmoon koo abbaa malee hafti na jalaa rakkatte jechuudha. Isinii galee haati koo hin gadditi. Kanaafuu hundumti keenya bakka jirtu of eeggachuu danda'uu qabna yaada jedhu dabarfachuu barbaade itti fufaa. Ayyeegaa bakka wanni jedhamu hin jiru uummata keenya akka gootanu galgala sa'aatii mubee wayyee beellamaa ta'e beellamii ka'iiti mee tiiktookiin koo kun haaraadha foloo naa godhanu ijoolleen. Hundi keessan abdii geetaachoo foloo godhadha. Galgala yoo rabbi jedhe akka Itoophiyaatti faxiriin booda yaani magriibaan booda yoo Alex dhaqee akka nu qunnameen tiktookii laayivii seenaa Ustaaz Raayyaa abbaa machaadhaan so'uun dhaman waraabbannaa waan ta'uu qabu gochuudhaaf qophaashii hundi keessaniyyuu dhageessanitu akka gootanu mee dhaggeeffadhaa namoonni 900 dhaggeeffadhaa waan tokko dabarsala nootii qabadhaatti namoonni 944 dhugumatti quuqamni isiitti dhaga'ama yoo ta'e waadaa jedhanaa barreessaa waan jedhu kana yoo gootan galgala akka Itoophiyaa sa'aatii tokkotti magriibatti jechuudha mana Mubaarak Musammaatti yoo danda'ame Ustaaz Raayyaa abbaa machaa fidamaa jiru yoo hin danda'amne immoo Ustaaz Raayyaa abbaa machaa dhabaman immoo arguu dadhabe Alex dhaqee dhabe akkaawuntiidhuma haadhaa irratti yookiin kan abbaa irratti obboleessa argadheera waan ta'eef goona waan ta'eef gargaarsa inafu gargaarsi galgala nu argamaa jedhaati suuraa isaatiin hojjedhaa gadhiisaa hundi keessatti waadaadha miti mubee galgala sa'aatii tokko sa'aatii mubee sa'aatii tokkummaa dhiifamal tokko mubee sa'aatii ati beellamte sa'aatii ni gette sa'a tokko galgala hin danda'amu hojii wal geenye hojii hin qabnu hundinuu bu'aa jira lamatti isa dhufan Kokolakkaatti isa dhufan. Mubee. Ikkoo waan siin jedheef dhageegaa maaliif akka ta'e beektaa?
Har'a namni baay'een hin soomaara isaan immoo hin soomu waan ta'eef yoo xiqqaate ishaa booda godhi. Ishaa booda godhi. Ooyifansiin jedhe isaaniin mijatu waan ta'eef. Tokkoffaa ijoolleedhaaf sa'aatii sadii goonure. Sadii yoo taane lama walakkaa godhi. Hin danda'ama sadii sana rakkoo qaba. Lama walakkaa jedhaa galateessanii namoonni bishaan lakkoon kalaas. Walakkaa soo taate irra gaariidha. Lamaaf walakkaa yoo taate yoo baniin sani sa'a lamaaf walakkaa akka Itoophiyaatti namni akka sadiitti wal geenyee jedhaa lafni boori viidiyoo hojjetan. Anis nan hojjedha ammarraa ba'e. Sa'a lamaaf walakkaatti mana mubaarakitti feemasiidha. Giiftara taabtaabara utuun jedhin sa'atii lamaaf walakkaatti mana mubaarak musammaatti wal geenyee waan dandeenyuun haadha deeggarra waan ta'eef Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas achirratti affeerrachuudha yaannee jirra waan ta'eef sa'atii lamaaf walakkaatti hin hafnu hin hafinaa jedhaatti deeqaa tokkitti viidiyoo hojjedhaa hundi keessaniyyuu. Hundi keessan amaanaa rabbiiti waadaadha jettaniittudha. Mee waadaadha jedhaa waadaa nyaatu waadaadha hin jennu waadaa jedhaa. Waadaa barreeffame. Okay dhala kalas. Namni kun hundi hojjetee namni kun tokko dhala gaafadhaa gala. Namni kun tokko hojjetee dhageessu feemasa wanni jedhanu hin jiru. Feemasa wanni jedhanu hin jiru. An feemasaa miti. Abdiin feemasaa miti naamana. Feemasa jechuun isin warra dhageessu isin warra waa gargaaruuf feemasa. Isin warra waan guduunfate. Haadha qabdanu tu abbaa qabdanu. Gamanaa haadha keessan gargaaraa gamanaa abbaa keessan gargaaraa. Isii hafte immoo saba keessanii oolchitan feemasni isinii wallaahi wa billaahi isin gowwoomsuuf miti. Feemasa jechuun isinii. Feemasa jedhamu hin jiru akka Itoophiyaatti. Feemasa koo isinii feemasa. Dhagaa viidiyoon hojjedhaati galgala sa'aatii lamaaf walakkaatti an eessee yoon jiraadhe waadaadha isiniif han bana mana dhuftanii wal geessu. Hundi keessan amaanaa rabbiiti. Amma yoo irraa baatan viidiyoo sa'aatii lamaaf walakkaatti uummata Oromoon waamaa. Hundi keenya wal geenyee yoo xiqqaatedha. Idrisii waliin yeroo taphan dhimma dhuunfaa kiyyaatiif nama 9,000 dhuftaniittu. Hadha yoo xiqqaate nama 5,000 waliin eegan. Namni immoo mana banate sa'aatii lamaaf walakkaatti namni mana banatee taa'u warra ajjeeseen tokkicha. Dhageessanii? Maal abbaasa? Maa yoo miiliyoona 5 guurreef maa miiliyoona 1 guurreef. Okay, warra live seenuu danda'ani amma fakkeenyaaf warra biyya keessa jiran tokkotti nan bilbilaa warra bakkeettis nan bilbilaa haa qophaa'anu wal komachuudhaan dura tarii ergaa keenya kana dhaga'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef ijoollee keenya biyya bakkee jiranis biyya keessa jiranis itti gaafatamummaa waan kanaa dhibbaan dhibbatti mataa kottan fudhaa. Haati gargaaramuu irratti abbaan na komatu yoo jiraate itti gaafatamummaa waan kanaa anatu fudhata. Akkaawuntii raayyaa haa ta'u malee yoo akkaawuntii raayyaa hin taane immoo kanaadhaa ta'u malee ani itti gaafatamummaa nan fudha dhibbaan dhibbatti waa tokko komii minaa minittisee baay'isuun hin ta'u. Galee nama keenya isatti beektu guyyaa sadii keenyaan anumtu yookiin bor bakka narraa gala. Amala nutteera duuti amala nutteera itti barreerra du'as maali boca alumne salamne ta'an jirru. Itti barreera. Ijoolleen keenya akka isaan dhaga'an hin jedhe booda wal komachuurra maana waamni anis nan hirmaadha jedhu waan ta'eef ijoollee keenya itti himnee seenoo ba'uu qabnaadha yaadni koo waan biraa miti bara. Amma nama walitti himuudha. Waan nani viidiyoo waraabaa jedhe koo abdii koo siingalee malee viidiyoo waraabaa nan jedhee fi komii sana balleessuuf amaanaan bira kaadhe waadaadha jedhani kun namni dhibbaa boo'ee deemee kee amma viidiyoo hojjechuu. I'm sure abdii namoonni na jalatti wal ga'an gara tiktookiitiin ta'e gara feesbuukiitiin jalatti illee akkasuma. Uummata nama gargaaruudhaaf fooloo na godhu malee an fooloon koo gatti qaana nagireema fooloon koo yoomiyyuu namaa gadi maaliif beeta ummata nama gargaaru qofatu fooloo na godhatan warri nama arraba dhaggeeffachuu barbaadu fooloo na godhatu warri hangii barbaadu fooloo na godhatu warri nama arrabsu fooloo na godhatu warri arrafamu fooloo na godhatu warra nama gargaaru qofatu iyyuu gaaf tokko waarratti gargaarra jedhee fooloo na godhata waan ta'eef hin dhufa namni am sure hundi keessan viidiyoo amaanaa rabbii footoo isaatiin viidiyoo jedha. Sa'aatii lamaaf walakkaatti beellama keenya yoo arganne kan raayyaa abbaa macaa yoo dhabne immoo kan haadhaan asiniifidha yookiin kan obboleessa nama jara caala namni raayyaa taane akka lammaffaatti kan obboleessa qabadheera bilbila kiyya qabadhu naan ishiinaan jedheera loosiitii kan haadha keetii fidii jedheen irraa fuudhaa yookaan kan abbaa keetiin jedhaan yoo dhabi'a yoo hin jiru ta'e kan saa goone gargaarra waa tokko rakkoon hin jiru kanatti walii galee miti uummata keenya. Wanni guddaan asirratti suni rakkoo hin qabu. Haadhallee ta'e raayyaallee ta'e waan bareedaa waan filatamaadha dhiibbii hin qabu. Wanni guddaan hundi kennayyuu akkuma sirraa baanen akkuma mubeen jedhe
yookaan diiwutti waan viidiyoo nu dalagde diiwutti gochuu yookaan Anu na hojjeta viidiyoo diiwitii godhaa warra jechuun beekne sirriidha. yookaan viidiyoo ofii keenya dalaguu isa kanarratti jabeessinee wanna jechuudha hundi keenya illee amman dalaga viidiyoo hundi keenya kanarratti hagoonu keessaanillee namoota tokko yeroo hedduu liivii seenarratti bilbilee nama hedduu baachuu danda'u baatee irra taa'u hundatti bilbilee sagantaa akkanaattu jira jennee hubachiifnullee arguu dhabuu mala waan ta'eef namni liivii seenu kun baay'ee keessa deddeemu ofii seenuuf fiiga waan ta'eef kanaaf akkasii walaa yaadachiifnullee sunillee wanni abdiin jedhe bareeda hundi keenya kana caala ammoo warra biyyaa irratti dalaguu qabna wanni kun akka qorannoo kun seeraan adeemsifamu hunda keenya boru kana abdiillee boru ba'uuf ta'e yeroo namni wal nu ga'e yerootti viidiyoo hojjettee nama 5 ta'uu sin arganna hunda nama kanarraa nama 5 yoo arganne dhaga'ee kan dhufu gaddallee ibsannee sini galee shaamaallee qabsiifnee barbaachisaa taanaan gadda keenya illee ibsannee sana booda jalqaba hundi nu haasofnu gumaa mucaa dhiigni mucaa kana warri hoteelaas qabamanii namoonni qabamuun barbaachise qabamanii akka toonnootti dhiyaatanii abbaan ajjeese kan itti du'e ifa uummata Oromooti ta'u dhaamsa dabarfannaa tokko itti aansinee gargaarsa haadhaatti seennaa jechuudha. Kanaaf inafamu nagaatti qixeeraan gara goota. Yaada bareedaadha. Ijoolleedhaa fi akkam jirtu jecha yaa waan lubbuun jirruuf nagaa wal gaafachuun dirqama keenyadha. Amma irratti inni jechaa jirtu muheen yaada gaariidha. Garuu kan armee isaanii argachuu hin dandeessanii guyyaa 3 booda hin maxxanfamaan jechuudha. Ijoollee naannoo sana jiran dubbisaan turanillee kan obboleessa isaa tarii argachuu dandeessu garuu kan haadhaatu barbaachisaadha. Guyyaa 3 booda hin maxxanfamaan jechuudha akkaawuntiin armee isaati. Iddoo mucaan itti du'e immoo waa'ee dhugaa isaa waa'ee dhiiga isaa irratti immoo hojjetamaadha jiraanii keessaa hundumti isaa hojjetamaadha jira. Waan hojjetamaa jiru immoo miidiyaa irratti baasanii dubbachuun iccitii jiru hunda baasanii dubbachuun akka haqni mucaa sanaa nu jalaa awwaalamu godha waan ta'eef namni mucaa sana irratti badii uume akka nu jalaa badu yookiin immoo akka gumaa mucaa sanaa cabarbaramu nu jalaa godhaaf waan ta'eef hundumtuu hojjetamaadha jira. Keessaan jajjabaadha rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Ammatti akkaawuntii harmeesaa argachuu hin dandeenyu sun waan jechuufidha. Galatooma yaada keessan iddoo qaxalee koo galatooma ulfaatu rabbi si haa eegu of naa eeggadhu. Bareechitee of eeggadhatti illee yeroo hedduu akka waan tokko qunnamu nan dhagaha. Uummata keenya waanta tokko isin bira kaadha amaanaa galfata ho'iinsi bira kaadha. Galfata beektu amaanaa beektu yoo amaanaa beektan. Anarraa kaasee aniyyuu wallaahi viidiyoo mucaa maxxansine maala godhuuf viidiyoo mucaa maxxansa anaa nyaatu maaloo koo kun yoo karaa biraatiin qaxxaamuraan sooramuu ta'e malee qaxxaamuraan foloo guddifachuu ta'e malee sagalee ta'uuniif sobuun tokko miti kaan waloloodhaan kaan bifa yaadannooti kaan dhageessisuudha akka ajandaa ta'uudhaan kan hojjetaa jiru jira namoonni tokko akka haqni mucaa kanaan baane warra dhiiga mucaa dhangalaase warra mucaa nu jalaa kichuu kute kichuu rabbi jala haqutu balleessuudhaaf nurkaa maal hojjetan beektuu dhagaa gurra baladhaatidha. Namoo maqaa namaa yoo waame rakkoodha jalan ammoo na nyaattu maqaa namaa akka waamnu dhabneerra isinuun argitu waraanamee bakka hacee akka bakkuma haceen wanni nama gaddisiisu duutisaa bakka hacee waraanamee madaa sana madeeffamee du'e kan jedhu jira oduu sobaa jechuudha tiktokii guddifachuudha fooloo guddifachuu wallaahi laazim eessa abbaa keetiif deedee gaafa deedame kaan immoo dubartiitu ajjeese kaan immoo warra mooteelaatu maallaqa kafaluu dinna ajjeese faa jedha kanaafi warra kana yoo dandeessan yeroo bira geessan bilookii gochuudha riipoortii irratti godhaa dhageessanii riipoortii irratti godhaa yoo riipoortii wallaaltan immoo Ashanguliti shan jala ka bocha. Ashanguliti shan namni video ko jala kenya ala tuli video chika. Yo namni tari portu ko chu namni le video chika sin jala tiboa. Gitte mo jala tiboa. Kolo tuna kana isi diga hace nu jala doksiti. Kan do ko tu gargarsa ko ti amma jala kenya namni dandeessan kotta gargara yo dandeenya akka gargara mu karanu saka male as gortanii akka dhiigni mucaa dhokotu nu jalaan godhina. Kanuma sirriitti dhaammadha.
hunduma keessanii isin jaalladha. Ummatan burjaajessinaa, maatiin burjaajessinaa. Si'iibi ati fooloo barbaadda. Dhageesse ati dhiiga obboleessa keetiin fooloo barbaadda. Garuu haati immoo hin burjaajofti yoo dhageesse obbolaa yoo dhagaan kun waraana meeduu jedhani. Jaallattoonni isaanii kisiifattoonni isaan burjaajaa jiru. Kun keessa dubartiin ajjeesee jedhani. Abbaa hoteelaa maaliif burjaajessi namaa? Gara karaa kun immoo waa